Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota JMN kun qophii faana dubbiiti. Egaa mata duree haaraadhaan qophii haaraadhaan walitti dhufneeti kan jiru. Qophiin faana dubbii egaa akkuma maqaa isaa dubbiilee roga adda addaatiin faana dhahuun kan isiniin geenyu ta'a. Keessattuu dhimmoota haala yerootiin wal qabatanii hawaasa keessatti burjaaja'insa uumanii fi hawaasni maal hubachuu qaba, maal immoo ta'uu qaba, akeeka fi yaada keenya kan roga hundaan isiniin geenyu ta'a. Qopheessuun har'aaf isin waliin turtii kan godhu ani Rabbiraa Leenjisaati. Waahilli kiyya immoo qalbeessa Toleeraa na waliin jira. Qalbeessan egaa ogeessa JMN haaraadhaa asumaan baga nagaan dhuftee yoo yaasin jedhamani JMN. Baga nagaan eegdanii. Egaa akkuma mata duree sagantaa keenya faana dubbii har'a dubbiin nuti faana dhufnee hawaasa keenya yookiin hordoftoota keenya ga'uudhaaf kaadhimmanni dhimmoota gidduu kana deemaa turan keessattuu haala nageenya Oromiyaa keessatti deemaa jiruun wal qabate waliigalteerra haa gahuu fi waliin marii rakkoo Oromiyaa keessa jiru furuudhaaf karaa mariitiin furuudhaaf yeroo darbee kora dhaabni KFO fi ABO paartiileewwan kun lamaan walitti dhufanii guyyoota afuriif marii irra turani. Marii sanarra dhaabbachuudhaan karaa fuula hawaasaa yookiin sooshaal miidiyaa isaaniitiin dhaabni KFO ibsa baasetii kan inni ture. Ibsa baasee keessattis immoo dachiin Oromoo fi Oromoon nagaa akka argatuu fi nagaan akka hawwamu, nagaa kanaaf immoo isaan marii irra turuu fi mariisi isaan irratti walii galan kana gara qaama sadaffaa yookiin marii kana warri gara fuulduraatti hirmaatu mootummaallee dabalatee wal dhabdee siyaasaa fi ilaalchota garaagarummaa jiran mariidhaan furuudhaaf caaya ta'aniin ibsa isaanii keessatti akeekaniiti kan isaan jiran. Har'a waan muraasa akeekni isaanii kun maalinni mariin isaan kan dhuguma nageenya waaraa hawwanii nageenyi waaraan isaan hawwan kun hundeerree kan jedhu waan ofii keenya akeekni immoo hawaasa keenya kan geenyu ta'a qalbeessa. Hayyeegaa akkuma amma ati jettee torban darbe keessa guyyoota afurii fi KFO fi ABO'n hoteelalitti marii guyyaa afurii taasisanidha kan turanii. Dhumarrattis ibsa baasanirraa wantoota hubataman hedduudha kan nuti lafa kaa'uu dandeenyu. Maa irratti wanti karaa sooshaal miidiyaa kan koongireesii KFO'dhaan wanti ba'e akka agarsiisutti jalqaba irratti jila kan jedhamuunidha kan eegale jechuudha. Jila naannoo qaama 11 of keessatti hammatedha. So inni kun hagam karaa mootummaas ta'e karaa boordii filannoodhaa hagam beekamtii qaba kan jedhu beekamtii qaba jedhee yaadu. Maaliif mootummaan ibsa laatee hin qabu. Paartiin siyaasaa tokko ennaa mari'atu ennaa walitti dhufu boordii biyyaalessaa irraa akkasumas qaama mootummaa irraa hayyama fudhachuunsaa waanuma beekamudha jechuudha. Gara ibsa isaan waliin baasanitti yeroo dhufnu ibsa isaan baasan maalidha? Yaa paartileen siyaasaa keenya kun likkiftiin waggoota 60 ture maa inni mootummaa ce'umsaa kan jedhudha. Mootummaa ce'umsaa hundeessu kan jedhu kun erga jijjiiramaatti as KFO fi ABO'n hedduudhaaf yoon dogoggoruu baadhe naannoo marsaa 3 ol mootummaa ce'umsaa gaafataadha kan isaan jiran jechuudha. Filannoo darbe dursanii fulbaana 30 mootummaan hin jiru. Kanaaf fulbaana 30 booda biyyi kun kan isheen ittiin buluu qabdu mootummaa ce'umsaa nu keessatti hirmaachuun kan jedhudha. Akka Oromootti Oromoodhaaf dhuguma mootummaan ce'umsaa hin mala kan jedhu ilaaluu qabna jechuudha. Maaliif Oromoon saba guddaadha. Oromoon utuma sirni ammayyaa kun haala ammaatiin utuu hin dhufiin saba uummata of danda'ee sirna gadaadhaan of bulchaa turedha. Kanaaf otoo gara mootummaa ce'umsaa hin deemiin Oromoon filannoo baay'ee qabaa jechuudha. Filannoo ittiin of turse
sirna gadaadhaan illee akkaataatti of bulchuu danda'u waan qabuuf paartileen siyaasaa maqaa Oromoo dhaatan kun gara mootummaa ce'umsaatti deemuun isaanii inumaa duudhaa safuu Oromoon qabu kana gadi buusuu xiqqeessuudha jedheen kan inni fudhadhu jechuudha. Inni biraan maaliifidha yeroo kana kan barbaachise? Achuma irratti immoo yoo ilaalte ibsi kaafaa'uun baasee adda bilisummaa Oromoodhaa ishee hin qooddanne argiteetta yoo ta'e jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo miti itti aanaan durataa kaafaa'uudhaa Jawaar Mahaammedidha. Amma yeroo dhiyootti amma yoo erganni kitaaba nagaduutti ka'e yoo keessaa baasan malee amma yeroo dhiyootti kan nuti beeknu itti aanaan dhaabichaa jaarmiyaa sanaa Jawaar Mahaammad. Egaa Jawaar Mahaammad fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti nama daandii irratti wal lolaa ooluyyuu sheer godhaa nama ooludha. Garuu immoo ibsa jaarmiyaaleen kun lamaan walitti dhufanii baasan kana maaliif qooddachuu dide? Isatti yoo osoo naqin dura jarrummaan quba wal qabu isa jechisiisa. Maaliifin wantoota amma Jawaar tibba darbe keessatti inni kitaaba isaa gurgurachaa jira, daldala keessa jira, naggaadeedha. Jiraachuma isaaniiyyuu naggaadeedha. Inni amma tibbana afaan qabatee jira. Maaliif jennaan waan barbaadu taargettiin isaa kitaaba gurgurachuudha. Dantaa rakkoo Oromootiif furmaata laachuu osoo hin taane dantaan Jawaar kitaaba isaa gurgurachuudha. Kitaaba gurgurachuuf immoo amma kana rakkina uummata Oromootti qoosuun isarra hin jiraatu ture jechuudha. Qoose hedduu qoosees rakkoo uummata Oromootitti hedduu qoosees qoosansaa hin dhumu nama dhaga'u dhabnaan dhiisee amma. Taargettiin isaa kitaaba gurgurachuu waan ta'eef hamma barbaadu gurgurateera waan ta'eef. So maaliifan jarri wal quba qabu jedhee kaasee wanti inni gara miidiyaa hawaasaa isaa qaaqaa turee fi miidiyaalee adda addaa kadhatee irratti yaada kennachaa ture waan se'a jabu miidiyaalee waan hedduu inni irratti yaada kennachaa ture ofiif gaaffiilee hedduu barreessafee akka ture gaaffii ofii barreessee kennee fi gaafatamaa akka ture hedduu wal quba qabnaa jechuudha. Miidiyaalee waan inni irratti turtii gochaa ture hedduu isa miidiyaalee waan biyya keessas ta'e miidiyaalee waan biyya alaa irratti inni turtii gochaa ture jechuudha. So wantoonni inni qoodaa turee fi wanti korri tibbana taa'amee ibsi koongirasiin federaalawaa Oromoo ka inni dheengaddas gara sooshaal miidiyaa yookiin fuula hawaasa miidiyaa isaaniitiin baase wal faallessa guutummaatti. San dura dubbi himaan abaa'u tokko waa maxxasee ture akka korri xumurameen. Wantummaan dubbi himaan ka abaa'oo baase sunii fi wanti ibsi jannoo jedhamee kaafaa'uun guyyaa lama keessatti deebi'ee baase waan wal faallessuudha. So kuni akeekni isaa maalinni? Akeekni isaa maali? Tokkoffaa jarri kuni akkuma ati kaaste Jawaar gahee olaanaadha kan inni paarticha keessatti qabu. Waan kana guutummaatti akka quban qabne si garsiisa. Wanta inni alarra taa'ee diyaaspooraa warra biyyas lafas hin beekne waliin qaqqaaqaa ture alarraa wanta isaan inni achitti haasaa ture illee warra asii akka waan quba hin qabne jarrummaan lamaan akka waan wal quba hin qabne itti kan inni kaasu. Sanumayyuu immoo erga as korri taa'ame korrummaa waliin taa'e abaa'ummaa fi kaafuun kuniyyuu ibsi isaan gidduu kana lamaanuu baasan dhuguma ibsa Oromoo giddu galeeffate dhuguma rakkinicha giddu galeeffate kan jedhu sun waan hammattu gaaffii jala nama galchuudha jechuudha. Yaa sirriidha. Amma ibsa isaanii kana yoo ilaalta si'a lamadha ibsi kun kan ba'e. Jalqaba irratti kora waliinii ta'anii bakka bu'oota filannee irraa jilli nuun bakka bu'u imaanaa kan itti kennanne waan jiruuf gara mootummaa ce'umsaatti kan akeeku ture. Inni lammaffaan karaa kaafaa'uudhaan immoo dheengaddaa ba'e maalidha kan inni agarsiisu deebinee marii waliigalaa mootummaa wajjiniin taasisna. Egaa ka'umsi jarri kun itti wal dhufanii jalqabuma abaa'uuf kaafaa'uun waliifis hin galanii waliifis galanii hin beekani. Kan isaan wal galchisiisu walitti fidu yoo jiraate daldala siyaasaa yookiin immoo haalonni amma nagaa dhabuun Oromiyaa jeeqamuun Oromiyaa waggoota jaan darbaniif abaa'oon kan amma Finfinnee jiru kuni harka lafa jalaatiin deeggaraadha kan ture. Loltoota bosona jiran kana harka lafa jalaan deeggaraa ture waggoota jaan darbaniif. Amma garuu erga dhiyoodhaa asii
namoonni siyaasa Oromoo bakka buuna jedhan kuni wacuu jalqaban. Sababni wacuu isaanii fi inni kaan karaa mootummaa ce'umsaatiin inni kaan immoo biyya nutubaa achumatti waliin galan Jawaar Itoophiyaan nurratti kufteedha. Asii warri kaafaawwan immoo maal jedhama? Kaafaawwan immoo mootummaa ce'umsaa ijaarreetiyyuu sanuu kan Oromiyaadha kan isaan jedhan jechuudha. Kan nagaa dhabe Oromiyaadha jedhanii kaasu deebi'anii immoo Oromiyaa keessattidha kan isaanii mootummaa ce'umsaa jedhan. So rakkoon kanaan dura Oromoon keessa ture hanga ta'e furamaa jira. Yeroodhaa gara yerootti waraanni bosona ture waamicha uummataa dhaga'ee waamicha mootummaa dhaga'ee waamicha abbootii gadaa haadholii siinqee egaa abbootii gadaa yeroo jedhu abbootii gadaa jila kaafaa'u sana miti jechuudha. Abbootii gadaa beekamtii uummataa qaban dhaga'ee waraanni galaa jira. Gareen sanyiidhaan durfamu hedduun isaa galeera guutummaa guutuutti jechuu dandeenya. Bakka garaa garaadhaas galaa jiru. So inni kuni gara fuulduraatti maanifeestoon qaban jarri kun waan ittiin biyya kana hin ceesisna Oromoo hin ceesisna kan jedhan waan tokko farkaan qaban. Wanti isaan qaban maalidha? Sooshaal miidiyaatti bahanii Oromoon iddoo akkasitti miidhameera, Oromoon iddoo akkasitti du'eera. Kanaaf du'aatii kana hambisuudhaaf nuti qorichadha. Nuti waggoota 60 siyaasa biyya kanaa keessa ture kan jedhu qabataniitiyyuu dhufu malee waan ittiin hin ceesisna jedhanii qaban jechuudha. Waan si ajaa'ibu yeroo baay'ee update of gochuu dhabuun illee mootummaan isaatu rakkoodha. Update of gochuu dhabuu yoo sin jedhu yeroo kanatti hawaasichi maal barbaada? Rakkoon hawaasichaa maal inni? Rakkoo hawaasichaa qoratanii akka harkaan qabne lisitti akeeka wanti amma isaanitti jiran kun. Yoom kana siin jedhu yeroo ammaa kanatti Oromoon yeroo itti ajandaa waliif kennee wal qeequu fi wal qoccuu hin turre. Dantaa uummataa waan ta'eef irraa haasofna. Uummata irraa dhalanneetu rakkoo keessa jira waan ta'eef irraa haasofna waan kana. Yeroo baay'ee ajandaa walii bocuudhaaf wal cabsuudhaaf hoggana Oromoo keessaa ba'ee laaffisaa deemuu dhabamsiisaa deemuun Oromoo ol ka'aa deemuu dhabamsiisuudhaaf roga hundaan hojjechuun qe'ee Oromoo yeroo hunda boo'icha gochuun kun irra hedduu warra magaala kana ta'anii pilaanii kana bocan kan inni uumamu yeroo hedduu akka argaa jirrutti. Kanaaf tokkoffaa yeroo kanatti hawaasni Oromoo mootummaa ce'umsaati kan inni barbaadu. Rakkoon Oromoo maaliini? Hawaasni kun qabatamaatti maal barbaada? Garamitti ce'a? Garamitti ce'a immoo hawaasni amma yeroo baay'ee yeroo teessee ilaaltu hawaasichi warra mootummaa ce'umsaa hundeessineet hawaasa kana ceesisna jedhu durse hawaasni ce'eera. Hawaasichuma faana iyyuu deemuu hin dandeenye. Mootummaa ce'umsaa hundeessanii hawaasa kana ceesisuu miti. Heerumti mootummaa kana hayyamu hin jiru malee amma. Heera mootummaadhaan yoo fudhatte mootummaa ta'uudhaaf biyya kana keessatti mootummaa taatee masaraa seenuudhaaf filannoo tokko qofa kanatti qabdu. Filannoo waggaa 5 qophaa'u irratti hirmaattee sagalee caalmaadhaan yoo mo'atte mootummaa ta'uu dandeessa. Qophis miti amma jarri kun amma fakkeenya filannoo yeroo darbe irratti yoo hubatte maal akeeka inni filannoo hin barbaannu jedhee warri ba'e hedduun dhaabileedhuma kana. Dhaabilee Oromoo. Maaliif jennaani yeroo filannoon mootummaa biyya tokko keessatti hoogganuuf aangoo qooddachuuf biyya tokko bulchuufati seeraa fi heeraan kan taa'e filannoodha. Kan hawaasni si filatee bakka si buufatu. Yeroo hunda mootummaa ce'umsaa faarsuu dhiste filannoodhaaf of qopheessitee akkaataa barbaachisummaa isaatiin filannoof of qopheessitee filatamtee hawaasa kee tajaajiluudha. Targettiin isaanii sana yoo ta'e targettiin isaanii hawwiidhaa fi dheebuudha. Targettiin isaanii dheebuudhaan immoo wanti ta'u hin jiru. Yeroo hunda ati teessetti aangoo dheebutta yeroo hunda teessetti aangoo hawwita yoo ta'e jijjiiramni dhufu hin jiru. Garuu jijjiirama kana fiduuf hojjechuudha. Hawaasni Oromoo yeroo kanatti wanti inni barbaadu mootummaa ce'umsaati osoo hin taane hawaasni kun yeroo kanatti nagaa waaraa barbaada qeessaatitti. As taa'ee mootummaa ce'umsaa hundeessaa fi qe'een Oromoo manca'aa jira, dinagdeen Oromoo manca'aa jira, misoomni Oromoo manca'aa jira. So kana kan godhu harki dheeraan duuba kan jiru eenyuun warruma as taa'ee kana jechuun jiru kana jechuudha. So nagummaan isaan lallabanii waaraadhaa hundeerree kan jedhu sun ammallee gaaffii. Hundee hin qabu. Hundeerree kan jedhu sun ammallee gaaffii. Wanti isaanii dhimma kana arraaboorii kakaasanii fi inni guddaan akkuma sila jedhe yaada hin qaban. Yaada ittiin gara uummata kanaatti ba'an hin qaban. Isaan kan isaan qaban maalidhaa? Reeffa Oromoo fuudhanii dhayyuu gara fuulduraatti ba'uudha jechuudha.
boosistuu boo'ee boosisaa beekta miti hin boo'u uummata kana boosisuudha jechuudha waan barreessanii kanaan si ceesuu dandeenya kanatu siif mala jedhanii gara fuulduraatti abjuun isaanii maalidha abjuun isaanii yeroo hundumaa irribarraa kanaan diyaarii isaanii irratti kan isaan barreessan maalidha mootummaa ce'umsaa tokko caasaa hin qaban uummata keessaa caasaa waan uummata keessaa hin qabneef agarteetti yoo ta'e ibsa jennuu isaanii keessatti waraana bilisummaa Oromoo bosona jiru mootummaa ce'umsaa hundeessinee jedha waraana bilisummaa bosona jiru galchinee milishaa Oromiyaa taasisneetiyyuu daangaa Oromiyaa eegsisnaa jedhu look yeroo kanatti mootummaan naannoo Oromiyaa milishaa 200,000 olidha kan inni qabu caasaa isas jiru kanarra tarkaanfatanii jechuudha tarkaanfatanii isa sana wal harkisneetiyyuu mootummaa waamicha dhiyeessaa fi jira silumaa san irratti immoo waraanni bosonatti hafee ibsa isaanii kana jalaa kuffiseera jarri kun akkasumaan deemu malee walii isaanii wajjininis wal quba hin qaban inumaa ani maaluma wal gaaniima waan wanta isaan mari'atan maal akka ta'e siif hin galu jechuudha isaanis hin galchineetiyyuu daangaa sin eegsisnaa jedhu asiin immoo maal jedhu warri lagattaf immoo jechuudha ibsa irratti baasaniiru beekamtiin kennineefi bakka nun bu'anii waamicha isaaniidhaan hin galluu jedhanii kaa'aniiru jechuudha. Wal quban qabani. Wal quban qaban wal hin beekan. Kan biraa maaltu sitti agarsiisa ibsa isaanii keessatti Matakkaliin tuqaniiru, Finfinnee tuqaniiru, Moyyaalee, Diredawaa bakka hedduu tuqan. Isaan kana hundumaa with no any precondition Oromiyaa jalatti deebisnaa jedhan. Sana hordofee maaltu ta'e amma paartileen siyaasaa kan naannoo Sumaaleedhaa ibsa baasan. So jarri kun yeroo hundumaa heeraan ala deemuudhaan Diredawaa Oromiyaa jalatti fiduudhaaf yoo barbaadde heera mootummaadha kanatti hordoftu. Maal heera mootummaa qofa waan yaadachiste waa'ee Diredawaati wal qabate ajandaa isaanii warrummaan alarraa diiyaaspooraa jala yaa'ee harka waa'ee biyya kanaas waa'ee lafa biyyi tun waan itti jirtus waan lafti biyyi tanaa itti jirtus kan quban qabne harka walii dha'u jala warra ajandaa isaanii wal jala yaa'an kanatu ajandaa bocee waa'ee Diredawaa kaasaa turan. Ajandaa sun eenyuun bocame akkamitti bocame maaliif bocame kan jedhu sana ka quba qabu numa quba qaba beekta nus tolchinee quba qabna beekti waan sana irraa diiteelii kaasuun barbaachisaa miti deebii xixiqqaa akkasii deebisuun barbaachisaa miti nuti deebii deebisuuf osoo hin taane hawaasni waan hubachuu qabu hubachiisudha yeroo baay'ee taargeettiin keenya. Sigalee so waa'ee Diredawaas haa ta'u waa'ee Moyyalees haa ta'u waa'ee Matakkalees haa ta'u tokko bariin biyyaalessaa taa'amaati kan jiru kun waan marii biyyaalessaatiin furmaata argatudha. Waan marii biyyaalessaatiin furmaata argatu waan heera biyyattiidhaan furmaata argachuu danda'udha kun. Jarri garuu dursanii maal godhaa jiru kan isaan ittiin jiran maqaa Oromoodhaan jiru. So ibsa maaliifin kana ce'ee kaasee maanguddoonni walgaanii waa'ee ce'umsaa waa'ee maaloo odeessaa oolan kun maalidha kaayyoon isaanii inni guddaan Oromiyaa boqonnaa dhowwuudha uummata Oromoo boqota dhowwuudha waan heeraan deebi'u akkuma tamma jette waan marii biyyaalessaadhaan deebi'u kana uummanni dagatee yaaddoodhaan akka inni jiraatu maaliif Oromiyaan amma nagaa ta'aa jira so maalitti bitaa jiru jechuudha amma sabaaf sablammoota kan biraa wajjiniin akka sabaaf sablammoonni biraa Oromoo ija shakkiidhaan ilaalan hojjechuudha kan isaan godhan jechuudha. Look deemanii Somaalee wajjiniin walitti si buusuu waraana amma bakka garaagaraatti ta'u kana maal gochuudha kan isaan barbaadan gara dirree Oromiyaatti fiduudha. Karaa bahaas akka Oromoo irratti lolli banamu akka shakkiidhaan ilaalamu akka Oromoon buqqa'u gochuu. Jarri marii jilaadhanii maal jedhanii kan taasisan kun maal godhachuudha iddoo garaagaraatti hiddisaa Oromoo boqota kan inni dhowwuudha kaayyoon isaanii inni guddaan jechuudha. Kanaafidha kanan ibsi isaanii sun eessa tuttuqee heeraan Matakkal Beeshaangul Gumuzii keessadha. Diredawaan heeraan mootummaa federaalaadhaan bulti. Moyyaaleenis bakka lamatti qoodamee Moyyaalee kan Somaalee jira Moyyaalee kan Oromiyaadhaan jira even Moyyaaleen kan Keeniyaadhaan jira. Wantoota heeraan deebi'uu danda'an kana maal godhaa jiru jechuudha jarri dursanii abiddatti qabsiisanii
Oromoon gamaa gamanaa akka inni boqota dhawwu ajandaa Oromoo irratti uumuu danda'a. Walumaa gala suni darbeera jechuun barri ajandaa kennitee ajandaa dhawwachiistee barri cabsi falaxii barbadeesseedhaan olola ooftee hawaasa keessatti burjaaja'insa uumtu suni already darbeera barichi. Yeroo ammaa kanatti xiqqaas ta'u guddaas ta'u Oromoon hanga tokko aangoo qoodachuu qabu qooddateeti kan jiru federaala kaasee magadiititti jechuudha. Sadarkaa federaalaattis ibsa isaanii keessatti waan kana tuqanii kaasan waan ta'eef. Garuu wanti sun gahaadha gahaa miti. Hanqina hedduutu jira. Warra biyya hoogganan bira hanqinni jira ni jira. Hanqinni jiraatu immoo qaawwi jiraatu ofii keenya qaawwa walitti banaa deemuu osoo hin taane qaawwa sana cufachaa deemudha. Amma isaan humna qaban miidiyaa qaban fayyadamanii yeroo hunda Oromootti qaawwa banaa ooludha karoorri isaanii. Roga hundaan Oromootti qaawwa banaa ooludha. Akka Oromoon tasgabbii wajjin isaanii akka Oromoon tasgabbiin argan akka Oromoon nagaan argan akka Oromoon walii hin taane akka Oromoon bahee hin mul'anne warra kana kan irratti hojjechaa oolu yeroo baay'ee maaliif barbaachise yeroo kanatti Oromoo iddoo hundatti cabsuun Oromoon akka ol hin jenne kaasuun kun maal akeeka fakkeenyaaf waanuma irra deebi'ee si kaasa waan aggaammi Dirridawaa irratti ta'e. Aggaammiin kantiibaa Dirridawaa irratti ta'e warra kana akka qindaa'edha. Warra garee warra kanaa ta'e warra biyya alaa taa'ee waan kana qindeessitu jira. San dura duula eenyu irratti bananii turanii kantiibaa magaalaa Jimmaa irratti bananii turani. Kuni maal agarsiisa warroota illiitii Oromoos ta'ee liidaroota Oromoo hayyoota Oromoo jajjaboos ta'ee hoogganoota Oromoo bahaa jiran keessattuu targeetti isaanii hoogganoota Oromoo irratti xiyyeeffannaan isaanii. Hoogganoota Oromoo irratti xiyyeeffatanii akka hoogganni Oromoo hin baane akka jabaan Oromoo keessaa hin baane irratti hojjechuu yeroo kanatti maaliif barbaachise akeekni jira kanaa maalinni mee aangoo dheebuu aangoo haa qabaatan yoo aangoo dheebuu aangoo qabaatan gara aangootti yoo dhufan har'a namoota jajjaboo Oromoo dhabamsiisaa fi ficcisiisaa deemuun qe'ee Oromoo ganama ayyaantummaadhaan masakame ayyaantummaadhaan kuulame balleessisiisaa barbadeessisiisaa deemuun burqee eenyu bulchuu fi Oromoo kam hoogganuudhaaf jechuun wanni istiraateejiin jira kanaa maalinni ofii isaaniitii hoo appideet of godhan ibsa isaanii yeroo baay'ee yoo argite waan ibsa bara wayyaanee baasaa turan koppi godhanii bara kana baasuun walgatee jira. Siigalee bara dheengaddaa hoggoota 30 hoggoota 20 darban kurnan darban liidara biyya keenyatiif boorsaan baattamu boorsaa san keessa wanti jiru waraqaa laaptooppii eegduun yookiin pirootokooliin piraayim ministeerii baatee fi deema beektaa. Bara kana hoo boorsaa osoo hin taane meeshaawwan waraanaa gurguddaa biyyoota gurguddaa keessatti yeroo piraayim ministeeriin biyya kanaa biyya gara alaa deemu yoo argite boorsaan akka rasaasni rukunne maal amma kana appideet of gochaa jirti biyyi sadarkaa kanaatitti hojiileewwan amma yeroo ammaa kanatti hojjetamaa jiran amma akka appideet of gochuu hin dandeenye jarri kun warra amma biyya bulchaa jiru kana afaan waan darban haasa'an hojjetan har'allee hojjetu garuu biyyi maalirra jirti istaandardiin liidarshiippii maalirra jira. Hawaasni ummatichi maal barbaada yeroo kanatti isteeppii akkamitti irra jira kan jirsan waan laalaa jiraniif fakkaatu osoo laalaa jiraatanii ibsa kanan baasan ture waan ta'eef. Isatti jarri kun of hin haaromsan isa jettu jaarmiyaaleen kun inumaa yoo fudhatte amma jaarmiyaan kan Daawud Ibsaadhaan hoogganamu kun yaa'imayyuu gaggeessee hin beeku. Yaa'ima waliigalaa raawwatee hin beeku. Abdeet of gochuun pilaatfoormii hamma jiru wajjiniin madaquu hin danda'an. Fudhadhu muummicha ministeeraa fudhadhu. Muummichi ministeeraa Oromoo keessaa ba'e. Isaan booddee ba'e. Amma ifatu umurii keenya keessatti waggoota 30 darbaniif kanatti dhageessu Daawud Ibsaadha. Waggoota 30 darbanii fi kanatti dhageessu Piroofeesar Mararaa Guddinaadha. Siyaasa Oromoo keessatti jechuudha. Isaan booddee ijoolleen ba'an kuni haala qabatamaa jiru wajjiniin wal haaromsan. Hin barreessan, hin dubbisan. Waan barreessan sana maal godhan gara gochaatti jijjiiran. Sun hin aarsa bar. Sun gaabbii keessatti uumeera. Saayikolojiidhaan jechuudhaan. Umuriin itti amma umuriin isaanii maa inni umurii gaabbiirra ga'eera. Olmost waggoota 60moota 70moota kana keessa yeroo geessu waan yeroo darbe hin raawwatiin hafte regreet gootaa jechuudha. Regreeshinii jechuudha. Utuun umurii waggoota 30tti
umurii koo 40 digdamoota keessatti tun kana godheera ta'e so umurii gaabbii keessa jiru. Umurii gaabbii keessa jiran maal godhu jechuudha. Ijoollee warra reefuu ba'an kana irratti maal godhachuudha? Jibbaa oofu, blackmail godhu jechuudha. Akkamitti isaan bahanii? Akkamitti isaan carraa akkamii argatan? Maaliif isaan kun siiziniidha baasuu ati siizinii keessa jiraatta. Sa'aatii nama keessa jiru kun darbiteenaan already darbe. Hooggantoonni ammaa maal fayyadaman? Yeroo keessa jiran sirriitti fayyadaman. Sirriitti hojiirra oolchan. Maaliif amma yeroon kun darbinaan kan isaanii miti. Jarri kun immoo siyaasa biyya kanaa keessa waggoota dheeraadhaaf jaarraa walakkaadhaaf turan. Jaarraa walakkaadhaaf turanii garuu single har'a Oromoon boo'icha keessa jiraa siin jedhu Oromoon du'aa jiraa jedhu garuu waggaa 50 oliif Oromoodhaaf qabsoofne siin jedhu. Yeroo kanatti silaa wanti isaan irraa eegnu boo'icha osoo hin taane gorsa eegnu. Gorsadha. Waan gurguddaa amma nuti keessattuu dhaloonni amma lafa ol ba'aa jiran kun yeroo kanatti dhaloonni gara badiinsatii fi dhaloonni gara waraanatti jajjabeeffama osoo hin taane gara nagaatti jajjabeeffama isaaniin ture garuu isaan keessa jira. So walumaa gala ibsa yoo isaan dhugaarraa ibsa baasan ibsi isaan baasan kun dhugaarraa yoo ta'e ibsa Koongirasii Federaalawaa Oromoo kaafamuun baase waan jajjabeeffamuu qabudha. Karaa mariitti dhufuun nageenya labsuun waraanni Oromiyaa keessatti hidhatee socho'aa jiru wal waraanaa jiru akka dhaabbatu ibsa isaanii keessatti tuqaniiti kan isaan jiran akka dhaabbatu dabarsuun waan kana jajjabeessuun mootummaa waliin gatta'anii mari'atanii rakkoo Oromoo hundeerraa furuudhaaf akkasittiin yoo ibsi isaanii sun dhugaarraa onneerraa kan ta'u ta'e waan jajjabeeffamuu qabuuf waan yeroo ammaa kanatti hawaasni barbaadu yoo isaan dhugaarraa waan sana ni barbaadu ta'e isaan iyyuu wal quban qabanii akka wal quban qabne ibsi isaan baasan akka fudhatama hin qabne hoogganni waraana laga jiru wantoonni isaan dudubbachaa turan ibsoonni isaan baasaa turan ni akeeka akka isaan wal quban qabne so tokkoffaa jalqabummaan isaan numaan wal quba qabaachuudha lammeessuun yoo isaan dhuguma mootummaa yeroo kamuu qophiidha baay'ee ibsa isaanii kana hojiirra oolchuudhaaf isaan waan haaraa miti kan isaan fidan ibsi tokko ibsa isaan kan isaan nama baasaa jiran konsaamshinii sooshaal miidiyaadhaafidha. Lubbuudhaan jirraa. Nuti qabsoo keessa jirraa. Aktiiviidha ammayyuu nuti kan jedhu kan isaan baasan malee ibsa dhugaa garaa Oromoon nagaatti akka deebi'u yoo barbaadan gara bosonaa deemanii ijoollee bosona jiraniin kottaa galaa jechuu qabu qaamaan argamanii. Mootummaan sana godheera. Mootummaan hooggansa isaa kan inni itti dhabaa jiru namoota waamicha kottaa galaa jedhee waamudha malee amma hoteela Ilillii keessa teessee waamicha ati ijoollee bosona jiraniif taasiftu qabatamaadhaan jijjiiruu hin danda'an. Gara qabatamaatti hin jijjiiru yoo ta'e it's good gaariidha inni kun. Garuu immoo akka mootummaan qabatamaatti jijjiire waggoottan ja'an darban waltajjiiwwan gurguddaa hirmaatu irratti muummichi ministeeraa meeshaa lafa haa keenyu yeroo hundumaa jechuudha. Meeshaa lafa haa keenyu. So inni sun maal argateera amma bu'aa argamsiisaa jira. Hidhattoota naannoo Oromiyaa qofaa miti. Hidhattoota naannoo Amaaraa yoo fudhatte hedduun isaanii galaadha kan jiran. Kan naannoo keenyaas galaadha kan isaan jiran. Yeroo darbe kanaffaa guutummaa guutuutti galaniiru. So ibsi isaanii kun kan inni lubbuu qabu ibsa lubbuu qabu hin baasan jarri kun. Lubbuu hin horatu. Yoo lubbuu hin horata yoo ta'e gaariidha eenyuyyuu hin simata. Garuu immoo nuti jirra jechuudhaaf kan isaan baasan akkasidha kan natti fakkaatu. Yaa qophii keenya har'aa yeroo keenya waliin deemuuf asuma irratti yoo guduunfine dansaa natti fakkaata. Ibsi isaanii kun immoo akka dhumarra kaanitti mootummaa waliin iddoo fi yeroo itti wal mari'atan kan yeroo biraa akka beeksisanii fi kan murtoofne ta'uudha kan isaan kaasanii nuti yoomiyyuu akkuma Oromoon kamuu nagaa dheebotu biyya Itoophiyaa naannoleewwan qaamoleen hidhatanii wal waraanan jiran hunda keessatti nagaan waaraan akka bu'u hawwii keenya yeroo hundumaa waan lallabnudha karaa miidiyaaleewwan adda addaa jechuudha irra deddeebiidhaan waan nuti kaasnu qeen Oromoo nagaa argachuu qaba. Qeen Oromoo nagaa ganamaatti deebi'uu qaba. Qee Oromootiif dhuguma nagaan akka bu'u yoo barbaadan immoo hundeerraa bu'uurarraa gatta'anii bakka rakkoon bakka itti mucucaatan sana
eessatti mucucaane kan jedhu san amma waan of laalaa jiranii miti eessatti mucucaane kan jedhu san dhaabbatanii of laalanii akkuma mootummaan gama hunda tattaaffii gochaa jiru isaanis tattaaffii gochuudha mootummaanis immoo qaamolee karaa nagaatiin galuu barbaadaniif haala mijuu barbaachisaa ta'e uumaa ture ammallee dabalee wanti uumuun isa barbaachisu yoo jiraate uumuu danda'uudha akka mootummaatti waan isarraa eegamu. Egaa kabajamtoota hordoftoota GMN qophiin faana dubbii keenya har'a asuma irratti kan guduufinu ta'a haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaatti kan isin jedhu ani Rabbirraa Leenjisaatii fi waayilli kiyya muuna waliin turtii isin faana taasisaa turre qalbeessaa toleeratii haga qophii biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.